بوشك عليه አማርኛ ታውቃለህ? ኦሮሚፋ በጣም ये गुरबा हेलो मार बर्बाद कले समोतो जार से ताऊ डूफ तमिति माली डबरें कर साथ रेमो andalla jalatti fincaa'u sareedha. Arraab sareeta nama. Yetere sareeta. Nitaadha boo baala baas. Poolisiin itti dhume. Fincaa'u keessa naaba wantoo keessa zibbiti reeffadha. Ishi gooftaa baati deema. Ishi goofta kooshi. Poolisii caan goyoomseen bar. Akkamitti? Surree keessatti reeffadha malee ani uma fincaa'u goriise. Mucaa baga jiraatte nagaa barananillee nukkubsadha haateellee nukkubsatti midhaanillee nurraa badde biyya keessa rakkoo jira anillee haatee dadhabdee fuudha hedda lafooyillee adaamaa si arge ammaa liqeeffatee adaamaa jira intala wayii karaa daabbaatittillee si arge Madamu Chakia Biriba Dengada Dolara Egita Tetini Jolera Wolole Ani Amma Akati Sadarkaka Nangesiga Atu Imbeta Amma dike fate adama jira biri leo na dike sa jadu ilmi ke America jira jada inati ke 1 minute later. Hello. Abe? Naga bulte. Attam bulte. ምንድነው አማርኛ ታውቃለህ? ኦሮሚፋ በጣም ኦሮሞ አላውቅም እኔ። አማርኛ አማራው ትንሹ እሞክራለሁ። በቃ አማርኛ ነው የማውቀው። እሺ ሰላም። እሺ ጋር አቤት። ግን ምንድነው ፈልገህ ነበር? እሺ ጄሽ አጋኝሩ አንተ Amarfa aganjiru wante jeka ambada aganjiru oromi paso hotel ya ሰው ዘንዳ ምን ፈልገህ ነበር አሁን ደውለህ? አነ ፈለገ ፍቅር ነው ፍቅር ነው በእናቴ በቃ ዛሬ ማታ ደውል እሺ እሺ አባሱቄ ፍራሽ ከነና ከነመ ንጉሜቅ እንኩን ኩማፍሪት ይበሻል ኢለያን የቹንኮ አነምብራን ጅሩ አምብራን ከነስ በርባዴ በርባዴ ማለቹ በርባዴ እንኩን ብሪ ሜቃቹ ግያ እንኩን እንደማላ ኩማ እንኩን ለለለ ኢሳ ከነና ወየኝ እንኩን ሜቃ ኢሳ እንኩን አኒ ኦሶ ዳላ ታሄ ማቲየ ሲቲ መሌን ከኑ ulfaadhu bati alla ulfaadhu kuma nama nakkanneeti ulfaadhu umrii dheeradhu bati originala miti forjiti da trident rachu hanjo akka malee boshok jaafan keessa boshok ele
I'm really surprised. Akka jiru dhalaa mudhii gadiin baajaa takkumaa guutaa baajaa tura. Dhiirti mal baajaa jabbaan shayyoo seente. Baajaa jabbaan shanni fuuti dhiira. Dhalaan lama teenyaa walirra nu rakkiste fi dhumnee jirra mama. Nyaata dhiisanii mi'a kana. Nyaata taatu saanaa guutuun isaan hin ga'u. Akkasii waan dhibe jaanii isaaniif horiin takkuma. Onkoonoomii guddoo biyya roonni bitaa jiru dhalaadhaan siin jobbaleessa. Oduu amma nu ga'een qormaanni kutaa 12ffaa gadhiifamuuf waan jiruuf maatiin barattootaa dursa ijoollee keessan meeshaa qara qaban dhoksuu, qoxaarii ibsaa cufuu, akkasumas sibaagoo finyoo karaa duraa akka fuutan waajjirri nageenyaa ibsa godheera. Like share gochuun dirqama obbolummaa akka baatan kabaja guddaa